Dubbadhu. Suuditti ergadheen injijjiiramnaa nama taanaa jedheen suuditti ergeen waan hojjettee fixxee gaafa ji'asii fixxee jettuu maal naan jettii Ibrahim assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu wa alaikum assalaam wabarakaatu jedheen Ibroo ko akka gootu ani bakkan hojjedhu sanaa badaan jira jette. Bakkan hojjedhu sanaa badaan jira. Waa tokko amma ji'a lama sadiitti hin yaadda'inii ijoollee ko amaanaa naan jette. Isheedheen guyyaa guyyaa lama warri miftaa'uu aanatti dawwaluu baqaaf miftaa'utti dawwaltee miftaa'uudhaa itti mii jettee jennaan miftaa'u maal jedhaa miftaa'u abduun obboleessi aadiloo Ibrahim assalaamu alaikum wa alaikum assalaam naan hin jedhen ilaa sa'atuma akkanaatti naa dawwalee warri kee si qaqqabdeettii naan jedhe jedheen warri kee si qaqqabdeettii naan jedhe eessaa eshobbo galatoomaa jedheen itti cufeen achiin buleen ooleen likki sa'aatii 10tti arabatti dawwaleetan اسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين مسلمة جنان مسلمة إثيوبيا إن أديس أبابا نانجل ما في أديس أبابا نانجلين في أديس أبابا نانجل إيكا نما عرب بيكو برجع فتن برتاين تكتي لكا كان اسم اتمرتني شنياتني naa ergaa jedheeni jennaan qaxxita tikkeettii dhaqaaf gala kutee ergeera firii viizaa baasee fi ergeera naan jedhee anis amanuu dadhabeen indaganaa immoo jedhikaan maal naan boolee keessaa baddee buutee baddeettii naan jedhanii jennaan eshi haa ta'u jedheen gaafadhe ammas namichicha irra deebi'een warra kootii dirqama fiddaa in fidda jennaan lookshinii naa erge lookshinii koo fudheen qaxxitaa yeroo nanii akka ni naan jedhetti adeemu mana rifeensaa keessatti argadde mana kaawiyyaa godhatti. Isiin moo? Achumaan argatteettaadha? Achumaan argatteettaanii warra kee? Jimmaan taa'e achumaan buleen ganamansaa mucaa koo sangafaa fudheen qaxxitaa gaafan jimmaan isiidhaa dhufe guyyaa arfaffaatti gaafananii Addis Ababaa dhaquu ijoollee sigimoof gaatiraadha. Keentarii kan jiranus ayyar xeenaas kan jiran. Kan isee taqabbale Najjuu Huseen jedhama. Mucaa amma bira jiru kana. Firasii eeyyee achiin taqabbalaniiru beergi akkanaa dhuftee bulteetti beergi akkanaa bulteetti naan jennaan guyyaa 12 mucaa koo qabadheen wallaahi billaahi atis ana ragaadha eda ilaalteetta mucaan akkanitti dhukkufataaru bokkaanii fi qorri achitti dhayanii erga gaafa sanaatii oliin kaanii inuma ciisa deebi'een dhufee gale. Deebiin gaafan dhufee galee jedhu iseen maatii bira dhaqxeetti. Nan dhagaan. Maatiitti dawwalee jennaan silkiin obboleessii silkiitti kennee sarga laayinaatti su'aa sarga laayinaachuu yaalluute zimbalaa fi niyaas. Makkalaakayaa moonii rassaa hin dinaan jedhe. Achumaan sagalee si dhagayeera hin wacama hin sirbama sagalee si dhagayeen bakka dhiise. Achi ol deebi'een waan ongol dhabeen ofirra deebi'een jimmaan galeen
iddee barbaade akka balleesse sabeek siree koo irratti qabadheera jedha. Bayinaaf dubbatu gaafa sana maaliif nan addeesin? Maaliif nan fannisin? Maaliif akka nama kaakoo xureessa? Waa'ee maatii irrattis yeroo dhufnu immoo gonkumaan maatii hin qabu jechuun danda'a. Sababa amantaadhaaf maatii koo waa'ee koo keessa hin galchus maatii koo ilaalchiseessa Ibraahimitti hin heerumne. Ayaa gabaachuun beeksabeen biyyaallee sijjammarim. Amantaa musliimaa qabadhee sallameen heerume sababa kana maatii hin qabu obboleessa qaba obboleettii hin qaba sababa amantaa dhabeera. Gatii kanaatiif maatii koo hadhasa taanaan illee waa'ee koo keessa galuu hin barbaachisu. Hadha yeroo dhufu na bukkee namni hin jiru. Mirga koo bitaa koo hin jiru tokkitti ana hadha hin bo'u waan akka kana nan dubbadha bakka. Maaliif maatiin hadha na barbaachiseera bakka. Yoon isinii ku hin barbaadu isinis ammoo dirqama isaa wajjin jiraachuu dandeessa yoo jettan mataa koorra iskarbii koorra mataa koorra fuudheetani masqala hidhadhee kiristaana ta'e maatii koo dhiifama gaafadheen deebi'eetanii duukaan jiraadha bakka ammaa raachii dhabeeraan kana himachuun nuuf yaala. Dhaggeeffadhu. Qoy. Akka aariin si goote dhiifama wajjin mi'uutii qabadhan tokko. Akka aariin si gooteen ta'in obboleettii koo. Amantaan asirratti waa'ee amantaa irratti waan an dubbadhu qaba. Amantaan amantaadha. Kiristaanni kiristaana ta'ee jiraachuu mirga isaati. Islaamni islaama ta'ee jiraachuu mirga isaati. Akkuma obboleessi koo islaamummaan naan ta'u kiristaanummaan na baasaa Yesuus gooftaadha jedhee deeme ijaan laalaa jirutti ani immoo lakkii islaamummaa koo naa baasaa jedheen cichee ta'aa jira garaa haadha tokkootii baane. Yoo obboleessi koo kottu naan jedhe yoon barbaade nan naqa yoon barbaade nan nisa. Obboleessa kootiin immoo kottu gara amantaa islaamaatti deebi'echuu mirgan qaba deebi'uuf dhiisuun kan isaati. Ati yoo abbaa manaa keetiif jecha islaamummaa qabaattee jette dhaggeeffadhu dhugaan sitti ba'an nama 7,000 si dhaggeeffataara. Yoo obboleessa abbaa manaa kee kana nafichiisi abbaa manaa keetti jecha kiristaanummaa iftee islaamummaa dhuftee jiraatte siluma islaamummaan kee sun hin ta'u abbaa manaadhaaf jecha islaaman ta'amu. Kanaaf amantaa as keessaa baasi. Namni si dirqisiisu hin jiru. Akkana jechuun adda bahee jechuun heera sii qaceelis ni jira. Namni kun waan dila kana godhee addunyaan dilli kun isa dhagee yoo if keessa deebi'ee hamarraa gaariitti sii deebi'e gaarii duraan gaariitti dhufturra isaatu wayyaadhaan ja'a. Oguun akkana siin jiru godhi siin jechuutti hin jiru beekaya ulfaadhu kabajame. Akkamtu malaa maaliin godhuu qabaa as ga'e boru eessaan gahaa akka jettuu fi irra deddeebi'ee dubbachuutti jira. Ilmaan kee amma waan dhibe rabbi beeka. Ilmoon ogguu haadhaa gartee ni gammaddi. Ogguu si harkee ni boo'e. Madaa garaa jiraa jechuudha. Ati ilmaan keetitti waan dandeessu godhi. Inni yoo fedhe ilmaanitti haa yakku. Yoo dandee haa godhu akka abbaatti akka keetii kanatti. Akka ati godhu jirtu inninis daran godha haa yennu. Beekadhu dhiira yoo qaceelfatte malee irra guddaan isaanii waa'ee ilmaan guddisaa akkana godhiif akkana naa ta'eef akkana naaf nyaachisi waan akkanaa kana godhiif oroguu guddate siif galatoonfata jettee atiitu karaarra kakkaayyata. Godhini gootaa yoo jetteen ammoo rakkoodha bakka sanitti. Xiqqashoo wanni qaban dhiigoo qaban biyya qofaa miti. Biyyuma faranjii tanattu waan galataan naa godheettuunii fi waan godhi jetteen isa ajajchu addatti ni godhan. Ni beektaati dubartiidha. Inni sa'a malee yeroo malee ijoollee tana yookaan sirraa miidhaa namni sitti hasaase. Quba qabaadhu ijoolleen tuni hijaa gurguddoo qabattee fiiti guddattii beeka. Hin fedhu inninis akkas akkaan harkutti. Namni oguu balleessaa isaa yoo beeke sanii ol wanni godhamu waan hin jirreef yeroo ammaatitti ati asitti murteessitee murachuun siif bakka gaarii yoo si fakkaatti ati galiitti yaati. Ta wajji jireenyaa qofa hin laalin. Ta atitti gammaduu qofa hin laalin. Ilmaan kana hangam takkaan
cinqii keessaa baasee mataan isaanii akka gaariitti barnoota naa barata waan jiru Aboko. san akka chilaaltuun fedha. Abo. Galee galatoom. Afaan si qabe. Waan inni seeneefanii afaan si qabee dhiifama. Ilmaan si'a dubbiftu. Please. Nu gammachiisi. Wallahi billahi yani mubarak wanta Waan dubbati ijoollee dubbifta. anin barbaadu. Ijoollee dubbifta. Ube. Illee koonan dubbisa nan Ijoollee bara waan dubbifta. godhan ijoollee Sana booda danda'u namicha kana wajjin Ayuti. ijoollee Jobs. Nuti kabadu. ijoollee agarsiisinii obboleessu. Abrish neetworkiin keessa sirrii miti gattee viidiyoo bani ijoollee si'a dubbiftu. Sana booda biloof godhamtee deemta ati. Maaliif ajjalaan deemtu wati ta'e. Ijoolleedhaan waliin dubbisa. Maashaallah. Beelaan assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamaat fayyaadha jirtaa? Jirra. Nagaa keetii? Akkami? Nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Ani jira. Uffata kan biraasa sii biteera. Uffata danuu, uffata shanxaa lama guutuu. Birriisa uffatas waan si barbaachisu hunduma ana gaafadhu. Hordugaane? Ashi. Hordugaan? Wayyoo duudhaa. Hordugaan? Hordugaane? Nan dubbistu? Akkasitti Jeelu? guyyaarra nu dubbistu. Qanuma hunda guyyaa guyyaatiin isiniin dubbisaa. Waan jiru isiniifan godhaa. Waa tokko hin yaaddayin ishii akkuma duraanii isiniin dubbisa. Ishii jeelu koo? Deelaani Zayee. maamaan eessa jirti? Maamaan eessa jirti? Suudii. Saawudii jirti eeyyee. Namichi inni Addis Ababaa jirti jedhe suni sobduudha. Namichi inni mataa xaawulaa sun hin sobaa. Sobee akkasiin jeeqamtanuu fi Addis Ababaa baddee jirti jedhe ishii. Ashi. Waan si barbaachisu hundasaa anatti himadhu. Guyyaa guyyaatiin Uffata haasa'u. si arguuf ishii. Uffanni shanxaa lama mul'ifamee jira. Caammaanis. Ayyoobii naasabari. Maal barbaaddaa tamma? Haadha keerraa maal barbaadda? Maamaarraa maal barbaadda? Maal sii godhu jeelu? Maamaarraa maal barbaaddaati? Maal si fagootu? Ammoo. Adhuftu. Maaliif? Nu bira teessu. Inshaallah nufti ishee sin argiti. Nuftis yoo rabbi jedhe biyyatina. Ishee nufti hojiidhaaf deemtee hojii hojjetaa jirti. Araboota seeraatti nan himaa an suudiin jira. Arabootaan ijoollee yaaddeetti deemtee ilaaltee dhuftu jedhee ittiin sin himaa. Ishee Ashi. jin jaallatti haati keessan. Ashi. Abiraadhii akka jaallattu ibsii fi adeeman. Jeelu koo? Jeelaan. Tin jaalladha shilmoo koo akkuma viidiyoodhaan sii dawwala sii haasofsiisa. Waan dhabde immoo natti himadhu. Wanta hundaan siifan godha ishii. Videoowwan immoodhaan sirii daawwatti ishii jedhu. Videoodhaan sirii daawwatti ishii. Ashi. Ishii ati bakka irbaata nyaadhaa ati akka gootu maal maqaan kee Abrish ijoollee biraa deemi. Abet. Inaa somna ishii ijoollee biraa deemi jarra taa'anu axabatanu jedhe. Yookiin immoo biliis as jalaa deemati. As jalaa deemi ishii Abrish. As jalaa deemi. Biloofis Ammo. gochuun biloofis godhee keessi baasuurra Eessumaa bahu? laa ijoollee asirraa as jalaa baheeti ijoolleedha viidiyoo tokko baniif intarneetii si banguuta deemi. Tiktokii jalaa bahi. Tiktokii jalaa bahi. Eesh. Ammoo bahi. Obboleettii koo miidhamis du'is ilmoo kee akkasiin jalaa jiru irra jettee deemnaan ofii keetii jiraachuuf jetta. Ilaa dhaggeeffadha. Waan barbaadan naan jedha walii gasteera. Habarshiidha waan fedhan naan jedha. Miidhamtee ta'ee akka haadha kootitti ilaalee bakka haadha kootitti ilaalee ana abbaan koo haadha koo miidhee jennaan hin beeku Allahu aalam.
abbummaa isaa yuunan beekaa laata moo akka alagaattan laalata jedhu anatu beeka. Rabbii sabni yoonaa kenne malee. Please obboleettii koo ijoollee kanaaf ilmoo kee amma kottu maal barbaadde jennaan birriin jenne kada hima rooma. Obsa qabaadhu jabaadhu dhageessee jabaadhu obsa qabaadhu ilmaan keetii bakka ilmoo koo wanti naa caalu hin jiru jedhi dubartiin nan beeka gaafa madoofte jettu kunoo ati manaa kootee keessatti rabbi natti hin jallisin jallannaan anu bakka naqun beeku ammaan of sirreessudha malee isu waluma namoonni jala jirta walitti qabamtanii utuu waa sadarkaa jiru jabeessaa qabadha gaafa nama harkaame anamma mucaasa biyyi dhugaa mataa kun nama taphatamee kenna rafiitii yuun qabu duudaa waa tokko hin beeku duudaa waa tokko hin beekne rabbi uume waa yaadaas hin beeku waa yabbaas hin beeku yemmuu qalbii isaa keessatti yaadaa jira. Please obboleettii koo. Please. Si waliin jirra. An waadaadha uummanni na beeka ta'ee na beekuu dandeessa. Abadan. Waliin jira akka obboleessaatti. Please. Jiraadhu ani hin barbaadu anatu hin barbaadu jedhe koo mubee anatu wajjin waggaa 10 wajjin hin jiraadhe umurii koo guutuu. Annaas hoo jedhatu. Obboleetti. Balaa maaliif gargaaree? obboleetti. Abeet. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sagalee sirriitti dhaga'u jirtaami? Eewwa. Mammaa isa Oromootu maal jedha beeki? Firri sitti jigu wayya moo gaarri sitti jigu wayyaa jedha. Firri gaarri natti jigu wayyaa firannarraa ol qabaa jedha mammaa isa Oromoo. Namni kun hundoonni bahee si kadhatuuf hin baate moo wanni bahee namni hagana bahee wanni si kadhatuuf obboleettii qabaa, obboleessa qabaa, haadha manaa qabaa, ilmoo qabaa. Namni hundoonni si kadhatuuf dhageeffadhu. Namni hundi si kadhatuuf siif waan sirraa baheef. Namni kun borullee miidhama kee hin barbaadu. Miidhama keellee ummata kana godhattee ilmoo teetirraa waan adda si baasu. Ummanni kunillee adda si baasuu hin jaalatu. Akka ilmoo teetii waliin jiraattu barbaada. Wanni si kadhatuuf ummata kana borullee si jira. Ummata kanatu borullee si faana dhaabata. Osoo atuyyuu ka miidhamtu taate nuuf jecha miidhami. Ilmoo teetitti gali. Wallaahi miidhama. Wanni namni si kadhatuuf boruu keetii si kadhatu kana laali. Wanni uddaqaa taate sitti raagan kana badii inni qofti balleesse atillee balleessite namni kamuu waan balleessin hin jiru. Dogongora irra walii darbaniiti. Ilma namaa dhiisii rabbuu irra namaa darba. Namni nama agartee namni namaayyuu wal jala ajjeeseen araarama. Isinii dhiiga walirraa qabdan, isinii ilmoo walirraa qabdan, isinii ilmoo jaalattu walirraa qabdan kana dhiisi ilma namaatu wal jala ajjeesee kalee araaramee waliin jiraatee hojii nyaatee hojii dhugaa jira. Walis soddoomaa jira. Obboleessa ajjeesee waliin agartee jiraataa. Diinaayyuu ati immoo ummata kana laali. Ummata irra si kadhatu kana laali. Ummata kanarraan dabartee atis akka yaada kee gaariitti isa akka nama si miidhetti wanni si jalatti isaan lolaniif akka ati jabaattuuf si jabeessuuf dubartiin waan jabeeffamuu qabduuf isaan lolan malee badiin teetami jedhanii osoo gargara fuudhanii ilaalanii yookiin keetu caala mazzana yookiin keessaattu caala mazzana. Kana hundaa dhiisi nu laali ilmoo tee laali rabbi laali wanni siin jedhaniif akka ati miidhamtuufi miti akka ati qurcamtuufi. Osoo abbaan barbaade si jaalate osoo abbaan barbaade bakka barbaade taate abbaa ilmoo kee riskii kee ka ganamaa kana si caalu hin jiru. Sii galee wallaalummaa jaalala isin jidduu jirtutu akkana isin godhe malee sis kana godhe malee isas kana godhe malee jibba olii qabaattanii miti. Osoo jaalala olii qabaatu baattanii ilma kana argattan. Fakkaattii kee kana laali. Maal bareedaami maal abbaa qabeenyaa ta'an osoo ka barbaade. Arda si afoo dhaabatee yookiin si dongorsa jiraatu ta'e abbaa warraa kee ganamaa kana si dhoo. Tama kalee sanii tama akkanaa sanii si jedheetoo maqaa si baasa malee. Kanaaf ummata kana laali obboleettii tee laali uddaqaa taate sitti raayitu
nama kabajallee qabu nama ummanni Oromoo kunillee kabaja qabuuf namni namarraan hin taru namarraan hin tarin namni namarraan tarkaanfatee ilma obboleeyyan obboleettii ofii kanarraan tarkaanfatee namni milkaa'uun jiru addunyaa tana gubbarratti. Kanaaf badii teellee gaarii keellee waa hundaa achi dhiisii si cina jirraa waan si barbaachisuun ummanni Oromoo si faana jira namni 5,000 ol taa'ee si daawwataa jiru kun kheyrii ta'e akka soofantu barbaada malee akka ati diigamtu hin barbaadu uf ijaari abbatu uf ijaara abbatu uf mara jedhe bofni jedhan ummata kana laal baay'ee dubbachuun barbaadu kan ja'ani imimmaan isii kanaa jecha waan takka kanii Abu Rashidan Abu Muazin faina ama. yaa dhiifama afaanitti sin qabuudhaaf Ayyubee bilbila kiyya keessaan si ergeetiin jira amma san si Ayyubee kiyya sanii miti an sanii mi kaniin dubbachuu deemu ati baraan kana siin jechuuf hin deemu Ayyubee akka gaariin na dhagaye laale imimmaan garaarraa dhufa ati waan garaa si jiru siitu beekaa obsi jennee nuti waan itti si deebisnuu miti jiruu tee tolfachuun nama biraatii wajjiinis eegaluun ooltu waan taate qabadhu waan dhufu addadhuu jechuu jirra beekadhu akka nagguu jennu laal itti deebi'ii dirqittii ja'anii ijoolleen tuni si harkisaan jirtu hin booyin murtiin garaa keetii teeti wanni ati muratte si malee namni biraa kan murteessuu danda'u hin jiru nuti irraa dubbanna malee si keessa jiraata dhagayi boochee if hin miidhin kun miidhaa mataa keetiiti nama takkallee ka miidhu hin jiru ati si miidha booyichi kun fayyaa yoo dhabde biyya namaa keessa jirta hiraartee yoo kuftee mataan si dhoome namni si wallaannatu hin jiru dura if jaaladhu if eegi ilmoonis si booda abbaa warraatis si booda yoo ati jiraatte isaanillee jiraachisuudhaaf si dubban namni ni maraata if dhaba ni dhukkubsata kana hundarraa if eegii siin ja'an imimmaan kee kanaaf hin booyin yoo boochee bisootiif irraa baasuuf booyin humaan qabu garuu nuti si dhiibeef yoo booche dhiifama gurguddaa nuu godhe dhiibaa irraa dhiisaa ijoollee teenya isii harka kaayaa waan muratte isiin itti yaaddee haa nuu deebistu murtii gaarii rabbi haa godhu Abu Rashida. haati abbaa ilmaaniitii wajji adda bahuu hin beeku ijoollee Abu Rashida. yaa Dhiifama wajjin bilbila kan biraarra jira si bilbiluun barbaade akkasitti warri kaana dubbatanu si bilbilee waan sitti dubbadhu jira sakandii 10 qofa achumaan iyyuu waa hubatta yoo barbaade immoo isii siifan fidame sen jiraan amma sitti rakkoon hin jiru isii wajjin ni dubbannaa bilbiluma kanaan qabaa keessaa hin bahaa ni deebi'a gadi bu'ii deebii taayimiin qabdu ati ammoo garaa kee jabeeffadhu giiftiitiyya jiraadhu ati umrii dheeradhu fayyaan ta'e waallee dura beeku Abu Rashida wajjin deebiin dhufa abdii tole dubbadha gatiin bu'aa Eesh Abu Rashida Buseen waan ta'e taasee dhufa isin dubbadha dhimma kanarratti abdii geetaachoo meetti darbii السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو جرى أستاذ بالله سقالين كو جرا جرى أستاذ waan illee beeyne dhiifamallee naa godha obboleettii teene takka malee cinqamtee boottu argee uktii tiyya duraan durseeti wanni an siidhaamu waan illee keessan beeku yoo miidhamtes yoo zollomamtes miidhamni sirraan takkan taane zulmi illee sirraan takkan taane namaa wal dhabuun illee sirraan takkan taane yaani wal dhabuun illee kaleessuma jirti waan immoo ta'ullee sharcii rabbii goote illee kaleessuma jirti irra walii dabruun illee kaleessuma jirti irra dabree immoo miirri ati boottuun kuni miira addaati natti fakkaata